Nagaaf ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tokkummaan hafuura qulqulluu jaalalli Waaqayyo Abbaa bakka iddoo jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kam jirtu jaallatamuuf kabajamoo saba Waaqayyoo. Kun saamituu beefishaaliidha. Yeroo hundumaa torbeedhaan guyyaa dafinoo sagantaa barnoota sagalee Waaqayyoo walii wajjin isiniif qooduu waliin barannuudha. Akkuma beekamu torbanoota darbani sagalee Waaqayyoo walii wajjin barachaa turreerra. Waa'ee seera fayyaanaa barachaa turreerra, qorachaa turreerra, macaafa qulqulluu maal akka jedhu akkasumallee amma immoo barumsa ergaa Ibrootaa walii wajjin yeroo itti barachaa jirru qo'achaa jirrudha. Gadi fageenyaan sagalee Waaqayyoo mana keessan teessanii yeroo itti bartan, yeroo itti dhaggeeffattanidha. Gooftaan inni nu barsiisaa jiru adda durummaadhaan hafuura isaa qulqulluu nurratti dhangalaasee inni nu wajjin jiru maqaan isaa ulfaatu. Egaa namoonni kutaa darbe hin dhaggeeffanne yoo jiraattanii dudduubatti deebitanii akkas hin dhaggeeffattan jaala gooftaan isin hubachiisa. Akkasumallee namoonni guyyaa jalqabaadhaaf har'a nu argaa jirtan yookaan yuutuubii kan argaa jirtanii sabskiraayib gochuun akkasumallee dhangaa mi'aa kan immoo hiriyoota keessanii sheer gochuun dubbii Waaqayyoo kun namoota bira akka ga'u godhaa daraa. Waanuma hin taaneyyuu sheerii gochaa oollaa, waanuma nu hin fayyadne baay'ee sheerii gochaa oollaa. Kun sagalee Waaqayyooti, dubbii Waaqayyooti. Isa kana sheerii gochaa wal jajjabeessuun yaadaaf koomentii qabdanis naaf kennuun na tumsaa na bukkee dhaabadhaa isin jedha. Waaqayyo isin haa eebbisu, eebbifama. Kallattii dhumaanii ergaa Ibrootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 hanga 3tti ilaaluu jalqabne erga ilaallee booddee lakkoofsa 3 irra geenye tokkoon lakkoofsa 3 iddoo gurguddaa 5tti qoodnee ilaalaa turre. Innis tokkoffaanii Kiristoos ulfina Waaqayyoo akka inni calaqqisiisudha kan inni mul'isu lakkoofsa sadaffaan inneen, lammaffaan immoo Waaqayyo akkuma jirutti isaan ni mul'ata innee, sadaffaan immoo dubbii isaa humna qabeessaa waan hundumaa baataa innee. Sagaleen kun egaa waan gurguddaa lama of keessaa qaba innee. Tokko dubbii isaa humna qabeessa jiru dubbichi humna akka inni qabu waa akka inni hojjetu aboo akka inni qabu jennee. Lammaffaa immoo dubbichi baataadhuma akka ta'e biyya lafaa isa uumame kan akka inni baatu. Waaqayyo biyya lafaa kana guutummaa isaayyuu kan inni ittiin baatu karaa Kiristoos akka ta'e Kiristoos baataa biyya lafaa kanadha yookaan harka Kiristoos irra jirti jennee. Inni biraan egaa Kiristoos uumuu akka inni danda'u yookaan akka inni uume wanti hundinuu akka isaa uumame isa duraa Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 hanga 3tti dubbifnee waan ta'e isa malee kan ta'e hin jirudha. Waan hundumaa kan godhe kan uume Kiristoos akka ta'e. Yesuus Kiristoos uumaa akka ta'e, uumaa jechuun immoo Waaqayyo akka ta'e karaa biraallee ilaallee darbine. Akkuma kanallee Yesuus Kiristoos cubbuutti kan qulleessuu danda'e. Namoonni karaa baay'ee jiraachuu danda'a, karaa baay'ee dubbachuu danda'u, karaa baay'ee haasa'uu hin danda'ama. Garuu karaa tokkichi jireenya bara baraa ittiin argatan cubbuu kan ittiin qullaa'an Kiristoos qofaan. Kiristoos karaa nu ittiin cubbuurraa ittiin qulloofnudha. Namni du'ee ture, du'aa inni ture namni kun dhalli namaa. Karaa Addaamiif waan inni du'e, karaa Addaamiif waan inni Waaqayyoo irraa adda ba'e, karaa Kiristoos Waaqayyootti akka inni araarame. Nama du'aa kana dhukkuba cubbuurraa kan fayyisu dhiiga Kiristoos qofa akka ta'e, wanti kamiyyuu dhiiga Kiristoos irratti fayyisuu akka hin dandeenye, karaan kamiyyuu sirrii akka hin taane, karaa Kiristoos irratti sirrii akka hin taane, namoonni hundinuu karaa Kiristoos qofa fayyuu akka danda'anii fi fayyuu akka qaban karaa Waaqayyoo fi isaatii kenne akka ta'e beekuun murteessaadha. Kanaaf iyyuu humna dhiiga Kiristoos humna cubbuutti qulleessuu qaba. Humna karaadhuma gabaabaa qoricha du'aatu argame. Qoricha liqimsanii yookaan qoricha fudhatanii du'arraa ittiin fayyan. Innis dhiiga Kiristoosidha. Qorichi kun du'oota warra turetti dhiiga Kiristoosiin jiraatoo nu godhe. Dukkana kee agaree fa dinqisiisaatti. Dukkana cillimii kee agaree fa dinqisiisaatti. Du'a bara baraa kee agara jireenya bara baraatti. Leeyyoo bara baraa kee agara ulfina bara baraatti. Qaanii bara baraa kee waan baraa keessa wanta nutti hin tolle kee gara jireenya bara baraatti kan nu fide, maqaasaaf kan nu dhaabe, kan nu qulleesse, kan nu miice gara Kiristoositti kan nu fide dhiiga Kiristoosidha. Inni kun immoo karaa tokkichadha. Isa kana beekuun dirqama keenyadha. Sababiin isaa
karaa tokkicha kana hin beeknu ta'ennaan du'a kee hattamne waan ta'eef karaa tokkicha kana hin barbaadnu jechuu dandeenya filachuu dhiisuu dandeenya hin barbaadu jechuu dandeenya garuu hin barbaadu na ta'ennaan du'a keessatti akka hafne kiristoosiin kan hin qabne guutummaa guututti du'a kee akka heeru kiristoosiin kan hin qabne guutummaa guututti jireenya keessa akka hin jirre akkuma kana du'a kee akka jiruuf dukkana kee deddeebi'ee akka jiru beekuun murteessaadha sababiin isaas dhiiga ilma isaatii qofatu cubbuu hundumaatti nama qulleessuu danda'a. Dhiigi cubbuu kamitti nama qulleessuu danda'u illee hin jiru kan Kiristoosii alatti. Nami kamillee nuuf falmuu hin danda'u. Nami kamillee nuuf dhaabachuu hin danda'u. Karaan nama kamillee sirrii miti karaa Kiristoosii alatti. Karaan ittiin jireenya argannuuf cubbuutti qullaa'uu dandeenyu dhiqachuudhaan miti. Hojii gaarii gochuun miti. Yookiin immoo nama kee adda baanee of eeguudhaan cubbuutti of eeguun miti. Karaa kana hundumaayyuu cubbuutti qullaa'uu hin dandeenyu obboloota koo. Dhiqachuudhaan yookaan immoo namatti adda ba'uudhaan karaa garaagaraa waaqayyotti araaramuu hin dandeenyu yookaan fuula waaqayyoo dura guutuu taanee ittiin dhaabachuu hin dandeenyu. Karaa nuyi fuula waaqayyoo dura guutuu taanee ittiin dhaabannu karaa tokkicha karaa Kiristoos. Cubbuutti kan nu qulleessu bishaan osoo hin taane dhiiga Kiristoos qaraaniyoo golgootaa gubbaarratti dhangala'eedha. Kanaaf inni cubbuutti qulleeffamuu erga argachiise booddee kan macaafa qulqulluu isa kanadha. Kanaaf iyyuu Kiristoos nuuf duusaatiin gatii cubbuu nurreeru nuu kaffale. Kiristoos nuuf duusaatiin gatii keenya kaffalame. Du'aa ka'uusaatiin qajeelummaa arganne. Du'aa ka'uunsaas waan nu fayyade qaba jechuudha. Namni inni Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 23 gubbaa irratti hundumtuu akka dhiiroo ayyaanni waaqayyo istirateera dhamee caafamee jiru suni akkuma kana Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 23 gubbaatti immoo gatiin cubbuu du'a jedhee kan caafame suni gatiin cubbuu sana isa warra yakkan warra cubbuu godhan sanaa fi du'in itti murtaa'e kuni karaa Yesuus Kiristoos du'a kana giraa ittiin baane. Kiristoostu gatii cubbuu sana kaffale. Maal godhe? Du'a waan ta'eef du'ee gatii sana kaffale. Du'a koof du'a keessan du'ee gatii du'a nurreeru kaffale. Gatii keenya kaffale. Gatii kaffalee dhiise immoo miti. Du'aa kee immoo qajeelummaa isa kan isaatii nuu kenna. Du'uunsaa gatii cubbuu nurreeru baasee du'aa ka'uunsaa qajeelummaa nu badhaasee. Kana sirriitti beekuun murteessaadha jechuudha. Isa kanadha. Boqonnaa tokko lakkoofsa irratti sirriitti kan dhufu. Inni biraan qabxii shanaffaan ol gubbaa mirga isa surra qabeessa dhaqee taa'edha. Ol gubbaa erga maal godhee booddee erga cubbuutti qulleessee booddee erga cubbuutti qulleeffamuu argachiisee booddee ol gara mirga waaqayyo abbaa dhaqee taa'edha. Namni tokko hin taa'e kan jennu nama hojii fixedha. Namni hojii hin finne hin taa'u. Namni hojiirra jiru tokko hin hojjeta malee hin taa'u. Mana qulqullummaa isa kakuu moofaa keessa taa'uun hin jiru barcumis hin jiru. Sababiin isaa hojiin fayyina ilmaan namootaan xumuramne waan ta'eef. Lubi gaafa ol galuu sirna sana eegee adeemsa ittiin aarsaan dhiyaachuu qabu sirna sana sirriitti eegee booddee kan isaa ofiisaaf alatti qalbii dirate yookaan aarsaa dhiyeessee waa'ee ofiisaatiif waa'ee cubbuu isaatiif aarsaa alatti dhiyeessee mana qulqullummaa sanatti gaafa ol galuu mana qulqullummaa sana keessa taa'uu hin danda'u. Mana qulqullummaa sana keessa adeemee hojjetee gadi ba'a. Sababiin isaas maaliif cubbuun ilmaan namootaa deebii gahaa yookaan hin kaffalamne waan ta'eef gatii kaffalamu hin arganne waan ta'eef hojiin fayyina ilmaan namootaa hin xumuramne waan ta'eef amma garuu hojii ilmaan namootaa hojii fayyina ilmaan namootaa erga xumure booddeen taa'e maal jechuudha fayyina namootaaf ganaa hojiin hojjetamu hin jiru jechuudha aarsaan ganaa irra deebi'amee aarfamu hin jiru aarsaan ganaa qalamu hin jiru amma al tokkoof bara baraan aarsaa kan ta'e Kiristoos jira jechuudha hojii fayyina ilmaan namootaa xumure maal godhe mirga waaqayyo abbaa dhaqee taa'e jechuudha. Egaani ol gara mirga isa surra qabeessaa dhaqee taa'e kan jedhu kanarra waan gurguddaa nama hubachuu dandeenya karaa biraa. Tokko waaqayyo abbaa waan hundumaa irratti kennuuf isaati. Eenyuuf? Waaqa Kiristoosiif. Isa kana Filiiphos boqonnaa 2 lakkoofsa 9-11 akkasumallee Maatewos 28 irra jira. Efesoon 1 irrallee dubbifachuu dandeessu. Yesuus Kiristoos hojii fayyina ilmaan namootaa xumuruu ta'anii taa'uun isaa aboo inni qabu yookaan gahee inni qabu hojii maalii keessatti hojii fayyina ilmaan namootaa keessatti kan mul'isu jechuudha. In xumuree hin taa'e isa kamtu isa aboo qabutu waaqummaa isa kennameef aboon isa kennameef aboo akkamii waaqa irrattis lafa irrattis gooftummaa isa kennameef. Amma irratti ergamoota waaqa irrattis lafa irrattis aboon qabaatan
In qabaannes. Namoonni ani lafarrattis waaqarrattis aboo qaban hin jiru. Aboo kan qabu lafarrattis waaqarrattis Kiristoos qofadha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 18. Aboon hundumtuu waaqarrattis lafarrattis naaf kennameera ni gooftaan. Aboon kuni tokko aboo maaliiti? Aboo cubbuutti qulleessuu danda'uuti. Kanaaf cubbuun kee sii dhiifameera jechaa ture. Gooftaan gaafa dubbachaa ture. Cubbuun kee sii dhiifameera naan akkamitti akkeettaa? Cubbuu dhiisuu kan danda'u Waaqayyo qofaadha. Beeku jechuudha. Cubbuu kan inni dhiisaa ture aboo qabu jechuudha. Kanaaf iyyuu Kiristoos aboo qabutti fayyadamee cubbuu ilmaan namootaa yakka ilmaan namootaa erga baasee booddee aboo isaa qofa fayyadame immoo mitlaasitti. Gatii cubbuun sun barbaadu kaffale. Gatii yakki sun barbaadu hundumaa kaffale. Maal godhee cubbuu ilmaan namootaa irraa fuudhe jechuudha. Luboonni durii sababii hojii fayyadaan hin xumurreef hin taane dheessanii kaaseera. Kanaaf macaafa qulqulluu Ogummaa keessas bakki ta'an hin jiru jechuudha. Intaa'e kan jedhu argitan lubaa Ogummaa keessatti. Seera uumamaa kaasaa dubbisaa sirna lubootaa seerota lubootaa akkaataatti lubii hojjetu tokko isaa gaafa laaltanii luba taa'e argitan. Lubni hundinuu dhaabbatee ba'a jechuudha. Dhaabbatee dhaqee dhaabbatee ba'a. Sababiin isaas hojii ilmaan namootaan fayyada. In xumuramne. Amma garuu fayyinni ilmaan namootaa maal ta'eera xumurameera. Eeyyuu xumure Kiristoos xumure. Wanti nuti hubachuu qabnu iddoo kanatti tokko Yesuus hojii fayyina ilmaan namootaaf ofiisaa aarsaa gochuudha. Ilaala. Fayyina ilmaan namootaa fi akka luboota warra kakuu moofaa yookaan luboota warra sanyiin dhufanii sanyii Aaroon sanaa yookaan sanyii Leewwii sanaa dhiiga hoolotaa dhiiga re'ootaa fudhatennan. Kan inni ittiin fayyina ilmaan namootaa xumure maaliini? Dhiiga isa dhangalee dhiiga kan ofiisaatii fudhatee seene. Qulqullootaa kan inni ittiin seene akkuma lubi dhiiga fudhatee seenu dhiiga hoolotaa bishaayee garaagaraa fudhatee seenu dhiiga ofiisaatiin foon ofiisaatiin fudhatee seene. Maal gochuuf? Cubbuu dhaabuudhaaf. Gatii cubbuu kaffaluudhaaf. Dhiiga Kiristoosiin kaffalame. Kanaaf iyyuu si'achi aarsaan sababii cubbuuf dhiyaatu hin jiru barreessaan biroota. Gara fuula duraatti ilaalla waan ta'eef. Inni lammaffaa waan inni beekuu qabnu hojii hangafa lubbuu isaan amma hojiin hangafa lubbuu dhimma lubbuu irratti harrayyuu dhaabbatee jira. Kiristoos al tokko ta'ee al tokko dhaabata ka'ee taa'amin. Hojiin fayyina ilmaan namootaa xumuruu isaan taa'ee jira. Tokko. Hojii dhimma lubbuu dhimma guyyaatti kiristaanni tokko yakka cubbuunni kun hundumaaf immoo dhaabbatee mirga Waaqayyo abbaa kan inni jiru. As the same time dhaabbatee jira, as the same time taa'ee jira. Akkam hojii ilmaan namootaa hojii fayyina ilmaan namootaa xumuruu isaan hin taa'e. Nu immoo dadhaboota waan taaneef, nu immoo yakkamoota waan taaneef, nu immoo warra kufaa ka'aa deeman waan taaneef dadhabina waan qabnuuf raawwanneen waan qulloofnee fi cubbuu garaagaraa dadhabbii garaagaraa qabaachuu dandeenya. Dadhabbina keenya hundumaaf immoo kan nuuf dhaabbatu kan nuuf kadhatu immoo mirga Waaqayyo abbaa dhaabbatee immoo jira. Maal gochuuf? Qulqullootaa keessa jechuudha. Isa duraa Yohaannis boqonnaa 2:1 yaa ijoollee akkasii cubbuu hojjeteef kan isiniif caafuu gootu. Namni tokko illee cubbuu yoo hojjete garuu nama nuuf dhaabatu Waaqayyo abbaa biraa qabna. Innis Kiristoos Yesuus Kiristoos qajeelaadha. Maal ta'u dhaabbateera. Nama nuuf dhaabbatu abukaatoo jechuusaati. Kanaaf qabxii kana beekuun murteessaadha jechuudha. Inni biraan kan nuti amma walii wajjin ilaallu boqonnaa tokkuma lakkoofsa 4tti darbine jechuudha. Boqonnaa tokko lakkoofsa 4. Garuu isa dura wanti nuyi beekuu qabnu maa inni sagalee kana cuunfinee ilaaluu qabna jechuudha. Tokko hanga 3tti kan jiran kana tokkoffaa jalqabuma isaa kaafnee boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa kaafnee Waaqayyo akka dubbatu Waaqayyo karaa garaagaraa dubbachaa akka ture. Waaqayyo keenya Waaqa dubbatu akka ta'e. Waaqayyo karaa garaagaraa akka dubbatu. Keessumaa namoota foodetti immoo karaa abjuu mul'ataan raajiidhaan akkatti dubbachaa ture. Ilaallee kanaaf iyyuu Waaqayyo keenya Waaqa namootatti mul'atuuf Waaqa dubbatuudha. Waaqayyo rakkoo dubbachuun qabu nuti rakkoo dhaga'uu qaba malee akkuma kana immoo
Ergamti birootaa kun immoo waa lama nu barsiisenne tokko uumama isa duraa lammaffaan uumama isa booddee bara duriitti waaqayyoo karaa garaa garaa raajotaan abboota amantaan dubbachaa ture amma garuu bara isa dhumaa kanatti garuu karaa Kiristoositti dubbateen waaqayyo karaa tokkicha isa qabu nutti akka naasee dubbanne nutti akka naasee karaa tokko sun hambifateen tokkicha isa qabu nutti haasaara waaqayyo namni tokkicha waaqayyoo kana jalaa didee nama jireenya bara baraa kee qooda hin qabne jechuudha. Namni akkasii namni tokkicha ilma waaqayyoo jalaa didee yookaan Kiristoos jalaa kan didee maal ta'uu hin danda'u? Jireenya bara baraa argachuu hin danda'u jechuudha. Dukkana keetti namaa feedha jechuudha. Kanaaf iyyuu uumamni nu duraa Addaam isa duraati, uumamni lammaffaa immoo Addaam isa dhumaati. Macaafni qulqulluu yeroo darbe dubbateera natti fakkaata. Addaam isa lammaffaa afaan Oromoo irraa afaan Ingiliffaa irraa garuu the last Addaamidha. Addaam isa lammaffaa gaafa jennu egaa sadaffaanis jira jechuu danda'a namni dhaloota ammaa keetti gaafatu. Addaam the last Addaamiin garuu Addaam isa dhumaati. Kana booddee Addaam sadaffaan hin jiru jechuudha. Waaqayyo Addaam isa jalqabaatiin nama hundumtuu harkisaa du'aa galee Addaam isa lammaffaan nama hundumtuu mamaaraatee gara jireenyaa dhufe. Kanaaf iyyuu hundumti keenya karaa Kiristoos jireenya warra argatanidha jechuudha. Inni sadaffaan qabxii sadaffaa irratti maalidha? Inni ulfina waaqayyoo isa irraa hin calaqqisa. Waaqayyo akkuma jirutti isaan mul'ata. Dubbii isaa humna qabeessaan immoo waan hundumaa akka inni baasu. Waan hundumaa cubbuutti qulleeffamuu erga argachiise booddee ol gara mirga waaqayyo abbaa dhaqee akka inni taa'e ilaalle. Kanaaf iyyuu askee waan gurguddaa shanennee tokkoffaa Kiristoos ulfina waaqayyo calaqqisiisa. Kiristoos ulfina waaqayyo akkuma jirutti ittiin mul'atudha. Kiristoos jechuun waaqayyo inni namatti mul'achuu hin dandeenye karaan itti namatti mul'ate. Waaqayyos namatti argamuu mul'achuu hin dandeenye nutti mul'ate. Kanaaf iyyuu waaqayyo akkuma jirutti isa keetti hin calaqqisa. Akkuma jirutti isa irraa himu. Namni Kiristoosin arge waaqayyo abbaa akka arge. Inni biraan waaqayyo akkuma jirutti isaanii mul'ata. Guutummaa guutuutti waaqayyo humna qabu karaa Kiristoos akka baasa. Kiristoos jechuun saayiziin waaqayyo abbaa wajjin wal qixxee akka ta'e yookaan wanti wal keessa galu tokko waan saayiziin isaa wal qixxee jennee waaqayyo akkuma jirutti ittiin mul'ata jechuun waaqayyo hambifatee Kiristoos kee bulle akkuma jirutti kee bulle akka jechuun Kiristoos waaqummaa isaa kan agarsiisu akka ta'e ilaalle dubbii isaa isa humna qabeessaan immoo waan uumame hundumaa akka baatu. Dubbiin isaa uumuu akka danda'u, dubbiin isaa humna akka qabu, dubbiin isaa sagalee jiraatu of keessaa akka qabu ilaalaa turre sagalee jireenyaa akka ta'e, sagalee waa hojjetu akka ta'e, waan hundumtuu sagalee waaqayyoon akka uumame. Waaqayyo yeroo ala akka inni jiraatu. Waaqayyo yeroo ala jiraata baay'ee. Wanti nuyi beekuu qabnu inni gaafa yeroo waaqayyootu yeroon harka waaqayyoo keessa jira. Waaqayyo yeroo ala jiraata. Yeroo harka isaa keetti baate jechuudha. Waan harka kana keetti baattanii ala jiraachaa jirtu isin duratti hooggana isin duratti immoo malee inni siirratti immoo yeroo jechuun waaqayyo kaleessas jira arras jira boris barbaraan jira at the same time arruma kaleessaa keenya keessa jira arruma borii keenya keessa jira boriin beeknu namni bor arguu hin dandeenya mamii yoo dheeranne yoo mamii yoo beeknes garuu waaqayyo borii keessa jiraachaa ma jira arrumayyuu sababiin isaas maaliifi waan hundumtuu harka isaa keessa jalqabee xumurama yeroo ala jiraata waan ta'eef kanaaf iyyuu waan hundumaa kana sagalee isaatiin dubbii isaatiin akka uume Kiristoos uumama hundumaa akka uume Yohaannis tokko hanga sadiitti waan hundumtuu isaan akka uumame ilaalle kanaaf iyyuu uumamuu qabammoo miti isa uume kana immoo waaqayyo akkuma ittiin dhiifnee iddootti godhennee walumaa gala gaafa cuunfinu kanaaf iyyuu waan gurguddaa lama hubannannee tokko walumaa gala Kiristoos aboo qabaachuusaa aboo waaqummaa qabaachuusaa argine aboo inni qabu kun immoo aboo waaqummaati malee aboo namni tokko argate miti yookaan aboo namoonni abboonni amantii yookaan raajonni yookaan ergamoonni tokko qaban miti aboo waaqummaa jennee isa keessaa tokko cubbuu dhiisuu danda'a ture cubbuu akkan dhiisaa ture ilaalaa turre torbanoota darban keessaa kanaaf kan akka rivaayiziitti fudhachuun gaariidha. Yesuus Kiristoos cubbuutti kan qulleessu ta'uu isaati. Kiristoos hin qulleessa maalidha cubbuutti. Dhiigni cubbuutti qulleessuu danda'u dhiiga Kiristoos qofa akka ta'e beekuun murteessaadha. Karaan biraan karaa ittiin fayyan tokkollee akka hin jirre beekuun jechuudha. Inni shanaffaan ol gubbaa mirga isa surra qabeessaa dhaqee taa'een
Kanaaf waan hundumaa irratti aboo godhatee waan hundumaa irratti aboo inni godhatee ol bee mirga isa ulfata qabeessa mirga isa surra qabeessa gara mirga waaqayyo abbaa akka taa'e. Kanaaf iyyuu Kiristoos aboo waaqummaa akka inni qabu waan hundumaa irratti akka inni bite waan hundumaa akka inni mo'u laallee keessumatti iyyuu immoo ni ta'a jechuun isaa faayidaa ilmaan namootaa xumuruu isaa kan agarsiisu jennee fayyinni keenya xumurameera. Gana aarsaa waa'ee cubbuuti sitti dhufee dhiyaatu hin jiru jennee ilaallee gooftaanis na eebbisu. Kun egaa waan wal fakkaatuufini torbee kana lamaan irratti xiyyeeffate. Boqonnaan tokko lakkoofsa tokko hanga sadiitti yaada wal fakkaataa qaba. Boqonnaa tokko lakkoofsa afurii hanga 14tti immoo wal duukaa cuunfinee ilaalla jechuudha. Torbee dhuftu boqonnaa tokko lakkoofsa afurii hanga 14tti Yesuusiif ergamoota yookaan angels warra nu wal bukkee qabnee ilaalla. Maal jechuu akka inni ta'e maal akka nu sagaleen waaqayyo nu barsiisu hojii yeroo itti barannu ta'a jechuudha. Waaqayyo isin eebbisu torbanee eebbaa qabaadhaa. Adaraa keessan sagalee amma dhaggeeffachaa jirtan dubbii waaqayyo kana sheerii godhaa, hiriyoota keessaniif irraa subscribe godhaa. Akkuma kana like godhaa, koomentii immoo azaranuukaa yaada qabdan gaaffii qabdan hundumaa jala akkanaa keessan jaalala gooftaa isin gaafadhaa. Firoota keessan hiriyoota keessaniif sheerii akka gootan nana mana abdiin isin irraa qabaa. Jabaadhaa Kiristoos dhiyootti dhufa, Kiristoos yeroo dhiyootti dhufa, qophaa'aa dammaqaa abdiin keenya jiraataadha. Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu torbee eebbaa torbee nagaa qabaadha.